Magaba kanilma kanafura qulqulluu waaqa tokko Amin. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan gosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaati bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu maqaan isaa qulqulluun nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf farmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Bagaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin isin ga'e. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya koorsii dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam boqonnaa 5ffaa barachaa akka jirru ni yaadatama. Boqonnaa 5ffaa kutaa 8ffaa yeroo darbee kan baranne waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam ayyaanota mana kiristaanaa keenya keessatti maqaa isheedhaan kabajaman akkasumas immoo manni kiristaanaa keenya ulfina Dubroo, kabaja Dubroo akkasumas galata Dubroo haala kamiitiin ibsitii kan jedhu turre kan baranne. Guyyaa har'aa immoo boqonnaa 5ffaa kutaa 9ffaa yookiin immoo kutaa xumuraa boqonnaa kanaa kan ta'u kitaabilee waa'ee haadha keenya Dubroodhaaf barreeffaman kan barannudha kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan kitaabilee waa'ee haadha keenya Dubroodhaaf barreeffaman yeroo jennu manni kiristaanaa keenya haadha kitaabilee hundumaati. Kitaabileetu mana qulqullummaa mana kiristaanaa keenyaa argamsiise osoo hin taane mana kiristaanaadha kitaabilee qulqullaa'oo kan argamsiiste. Warreen jalqabaarraa kitaabilee warreen hundee kanneen ta'an kitaabilee 81 isaaniin dabalatee akkasumas kitaabilee dhalatoo mana kiristaanaa keenyaa hundumaa dabalatee kan argamsiiste eenyudha? Mana kiristaanaa keenyaadha. Mana kiristaanaa keenyaan ala taa'uudhaan kitaabilee kana barbaaduun kitaabilee kana ilaaluun tasuma hin danda'amu. Hafuura qulqulluudhaan kan ibsame waan ta'eef jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya haadha kitaabilee waan taateedhaaf barumsa qabdu hundumaadhaaf maal qabdi? Kitaabilee ni qabdi. Kitaabileen kun immoo hafuura qulqulluudhaan kanneen barreeffamanidha. Hundee mana kiristaanaa keenyaa kan ta'e kan jalqabaa waa'ee waaqummaa yeroo barannu Waaqayyo tokkotu jira. Waaqni kun immoo qaama sadiidhaan ibsama jennee yeroo eegallu achirraa ka'uudhaan abboonni keenya kana qofaaf kitaabilee baay'ee barreessanii qabu. Inni kun kitaabilee mana kiristaanaa jedhama. Akkuma kanaa dhimma tokko irratti kitaabileen barraan kitaabilee dhimma sanaa jedhamu. Gara barumsa keenyaatti yeroo deebinu waa'ee deessuu waaqaa haadha gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos waa'ee Dubroo Maariyaam ilaalchisee kitaabileen barreeffaman kitaabilee waa'ee Dubroodhaaf barreeffaman jedhamu. Egaan kitaabileen waa'ee Dubroodhaaf barreeffaman Dubroon erga isheen dhalattee booda akka urjii samiirraa kanneen baay'atan qulqulloonni abboonni keenya yeroo adda addaatti yeroo kaan dinqisiifamanii waa'ee Dubroodhaaf gooftaa keenya dubrummaadhaan da'uu ishee kabaja ishee qulqullummaa ishee haala guddina ishee kitaabilee barreessuu darbanii kan isaan dubbatan dabalallee ni qabna jechuudha. Tarii mata dureen kun baay'ee bal'aadha. Yeroo akkasitti kitaabilee waa'ee Dubroodhaaf barreeffaman jennu
amma magarrataa jettanii akka hin eegne isa dhugaadha sin gaafachuun barbaada. Baay'ee xiqqoodha asitti kan ilaallu jechuudha. Baroota kana hundumaa mukaan bara sigaawee bara gooftaan keenya foon uffatee boodaa turuutu kan kakuu haadhisu nuti kan kakuu moofaa keessa qofa waa'ee dubroodhaaf kanneen barreeffaman lakkoon xumuruu hin dandeenyu. Kanaaf asitti garuu kallattii maqaa dubroodhaan kanneen barreeffaman kitaaboleen baay'een haa jiraatan malee isaan keessaa muraasa isaanii ni ilaallaa jechuudha. Kan jalqabaa kan ilaallu kitaaba dubbii dubroo Maariyaamidha. Dubbii haadha keenya dubroo walumaa galatti kitaabni kun kan inni of keessaa qabu seenaa isheedha. Haala dhalannaa ishee fi guddina ishee. Kana booda mana qulqullummaatti turuu ishee achi keessaa bahuu ishee ergaa misiraachoo qulqulluu Gabri'eel galatoo qulqulluu Gabri'eel galatoo qulqulleetti Elsaabees qajeeltuu kan taate haadha manaa lubicha Zakkaariyaas galatoo isheen jechoota tarree galchuudhaan dhiyeessite. Dabartee dubroon gooftaa durbummaadhaan Beeteleemitti dahuu ishee gooftaa qabattee baqachuu ishee deebi'uu ishee gooftaa keenya guddisuu ishee amma fannootti ga'uu umurii waggaa 64ffaatti fooniif lubbuun ishee adda bahuu kana boodas immoo gara samiitti ol bahuu ishee guutummaa seenaa haadha keenya dubroo kan of keessaa qabudha kitaabni dubbii haadha keenya. Kitaaba kana kan barreesse qulqullicha Yaaqoobidha. Kitaabni kun egaa guutummaatti barumsa waa'ee haadha keenya boqonnaawwan lammaffaarraa eegaluudhaan ilaalaa kan turre isaan kun as keessatti guutummaatti ibsamanii kanneen jiranidha. Kitaabni lammaffaan galatoo haadha keenya dubrooti. Galatoo dubroo yeroo jennu dubroon haala ishee ittiin galateeffamtuun galata isheef ta'uun ulfina isheef ta'uun jecha isheef ta'uun uumaatii gad uumama hundumaatiin ol kiruubeel suraafel maaliin baatu teessoo baatu teessoo waaqayyoo baatu ati immoo maal baatte isuma waaqayyoon gadameessa keetti baatte jechuudhaan haala kanaa wal bira qabuutaan kanneen dursanii fakkeenyaa raawwatamaa turan boqonnaa 4ffaatti ilaala kanneen turre kana kallattiidhaan dubroodhaaf ibsuudhaan galatoo guutummaatti dubroodhaaf kan ta'u haala dinqisiisaa ta'een qabatee kan argamudha. Galatoon kun guyyaawwan torban guyyaan kan taasisnu jechaadha kan ittiin eebbifamnu haadha keenyarraa araarsummaa ishee kadhannaa ishee kan ittiin gaafannu qulqullichi Efreem galatoo guyyoota torbanii dubroon na galateeffadhu jettee eeyyamuufiitiin isas immoo eebbisuudhaan akka inni galatoo kana barreessu taasisteetti qulqulluun Efreem eebbisaa nurra haa bulu. Galatoo haadha keenya dubroo haala kanaatiin barreesseera. Booda immoo qulqullichi Yaared ቅድስት ሆይ ለምኝልን yaa dubroo sa'aalileen ቅድስት afaan Ingiliziidhaan yaa dubroo nuuf kadhadhu kan jennu gidduu galchuudhaan umurii haadha keenya dubroo yaadate bakka 64tti qooduudhaan guyyaarraa kan itti fayyadamnu barreessaan qulqulluu Efreem kan ta'edha jechuudha. Inni kun galatoo dubroo amma ta'e qabatee kan jirudha. Kitaabni galatoo dubroo jechuudha. Kan biraa sirna qulqulleessaati qiddaasee haadha keenya dubroo. Kunis qiddaaseewwan mana kiristaanaa keenyaa 14 kan qabnu keessaa qiddaaseen dubroo haadha keenya tokkodha. Qiddaasee tokkodha. Sirni qulqulleessaa kun guutummaadhaan seenaa haadha keenya dubroo ni kaasaa, haala guddina ishee ni kaasaa, gooftaa da'uu ishee mana qulqullummaatti haala isheen itti guddatte qulqulloota ergamoota waaqayyoo wajjiraan dudubbachaa isaan nyaatarraa samii ishee fidaa ishee taphachiisaa akka isheen guddatte erga sanaa booda mana qulqullummaa keessaa bahuu ishee qulqulluun Gabri'eel gara isheetti dhufu gooftaa da'uu ishee walumaa galatti dubroodhaan haala addaatiin fakkeenyota kanneen dursinee barachaa turre sana fidee kaasuudhaan bal'inaan haadha keenya dubroo kitaaba irratti galateeffatanidha. Eebbisaa nurraa buluuti abbaan keenya qulqullichi Hiriyaaqos. Kitaabni kun kana qofaa miti kan qabu haala adda ta'een waaqummaa waaqa tokko qaama sadii tokkummaadhaaf sadummaa waaqayyoo jechuudha. Bal'inaan haala adda ta'een kan ibsudha. Baay'ees immoo
kan hin qoratamne qorachuudhaan kan hin qoratamne jechuudhaan abbaan Hiriyaaqos asirratti waa'ee waaqummaa ibsaniiru. Namoonni baay'een waa'ee waaqayyoo osoo hin qoratiin gidduutti dhiisu akkasumatti hin qoratamu kanneen jedhan isaan kun sirrii miti. Qulqulluun abbaan Hiriyaaqos garuu yaadaan baay'ee fagaatanii kiruubeel baachuu kan hin dandeenye akkamitti gadameessa keetti baachuu dandeesse? Ibiddi golgi ibiddaa torbanii gadameessa kee keessaa bakka kamittidha kan isaan taa'anii? Waaqayyo samiif lafti baachuu hin dandeenye akkamitti gadameessa keetti baatte? Jechuun amma kanaatti fagaatanii qorachuudhaaf garuu kan hin qoratamneedhaaf kan hin beekamne jechuun xumuraniiru. Eebbisaanii nurra haa bulu. Kitaabni kun walumaa galatti waa'ee galatoo, kitaaba beekumsaa, kitaaba kadhannaati. Haala adda ta'een abbaan Hiriyaaqos abbaa baay'ee gad of qabu ta'an beekumsa garuu ammasumatti abbaa beekumsaa kan hin taane abbaan kun waaqayyo ibsee fi haala kanaatiin sirna qulqulleessaa dubroo kan barreessan jechuudha. Kitaaba afuraffaa ajaa'iba dubrooti. Ta'ammire Maariyaam ajaa'iba dubroo. Kitaabni kun jaarraa 12ffaa keessadha. Biyya Faransaatti kan barreeffame. Raajiiwwan haati keenya dubroo raawwatte walitti qabuudhaan kan barreeffamedha. Raajiiwwan dubroo guutummaatti jechuudha yoo baanneyyuu raajii dubroo raawwatte yookaan kan erga isheen lubbuuf foon ishee adda ba'an erga samitti ol baate yaadisnuuti. Isa dursee kan jiru raajiiwwan baay'ee raajii dubroo jennee kaasuu kan dandeenyu lakkoofneen xumur gara gammoojjii Gibxii qofa waggoota 3 sana qofa soolaallee baay'ee inni jiru. Garuu qulqullichi Daaksiyoos episkooposii Xilxiyaa kan turan jechuudha. Raajiiwwan dubroo kanneen bebbeekaman walitti qabuudhaan kitaaba kana yeroo jalqabaadhaaf bara jaarraa 12ffaa keessa barreessaniiru. Egaan afaan sanaan bakka sanatti barreeffamu malee yeroo adda addaatti afaan kun raajiin haadha keenya dubroo jechuudha. Akkuma kitaabni qulqulluun afaan bakka adda addaatti kamee guyyaa irraa argannu kitaabni raajii dubroos afaan irraa gara afaaniitti hiikamaa dhufeera. Yeroo hiikamus naannoo sanatti raajiiwwan maqaa dubroodhaan raawwataman itti dabalamaa deemu. Akka Itoophiyaatti olaalle raajiiwwan amansiisoo itti dabalamaa turaniiru. Kitaabni kun afaan Arabeeffaatti yeroo jalqabaadhaaf jaarraa 13ffaa keessa naannoo bara 1237 hanga 1289 gidduutti lola fannootiin gara ba'a gidduu isaatti kanneen dhufan miisiyootaan jechuudha. Gara afaan Arabeeffaatti jijjiirameera. Bara mooticha biyya keenya bara Hatsee Daawit immoo afaan Arabeeffaarraatu gara afaan keenyaatti gara afaan Gi'izitti jechuudha jijjiirameera. Kitaabni jalqaba barreeffame raajiiwwan 33 kan qabudha. Raajiiwwan dubroo raajii 33 qaba. Afaan irraa gara afaanitti immoo yeroo jijjiiramu raajiiwwan dubroon bakkeewwan adda addaatti raawwattee bakka sanatti kan isheen raawwatte itti daddabalamaa dhufuudhaan biyya keenyatti afaan Gi'izitti kan jenne bara Hatsee Daawit jechuudha jijjiiramu naannoo raajiiwwan 316 kan qabudha. Gabaabumatti egaa kitaabni kun raajiiwwan dubroo kanneen abboonni yeroo adda addaatti barreessan kanneen bebbeekamoo kanneen ta'an walitti qabatee kan argamudha. Namoonni baay'een isa dhugaa dubbachuudhaaf yaaltaaddelu ሰዎች kitaaba dubroo raajii dubroo kana yeroo isaanii tuuffatan yeroo isaan salphisuudhaaf yaadan ni argamanna. Isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Dubroon raajii raawwachuun ishee nama dinqisiisa. Ani hin beeku. Isa dhugaa dubbachuudhaaf dubroon Maariyaam du'aa kaastee osoo jenneetu dubroon Maariyaam dhukkubsataan maqaa isheetiin fayyee osoo jenneetu kadhannaa isheedhaan balaa isa abidda gahannamaa keessaa gara gannataa gale yoo jenne kun nama dinqaa. Durumadha rakkoon namoota akkasii rakkoo hubannaas ta'uu danda'a, rakkoo jibbinsaa haadha gooftaa deessuu gooftaadhaaf ta'uus danda'a. Dubroodhaaf garuu kun guddaa miti. Dubroonii gooftaa deesseetti ba'e. Gooftaa deesseetti haadha waaqayyoodha.
durbummaadhaan gooftaa deessee kan jedhu namni jalqabaa kana wanta hubatamuudhaaf beekamuu hin dandeenye kana namni beekee akkamitti raajii dubroo dinqisiifachuu danda'a. Raajii koo Elsaan koo du'aa kaaseera. Elsaan du'aa unkaan yeroo jireenya miti. Du'ee foonsaa lafeensaa erga lafa keetti bosobbosee badee booda achi keessa kan jiru lafeensaa kun du'aa kaaseera. Kun nama dinqisiisa. Raajiiwwan qulqulloonni Waaqayyoo kukaanii raawwatu. Qulqulluun Phexrosiif qulqulluun Phaawulosiif koo gaaddidduu isaaniidhaaf uffata isaanii cittu tokko hidhamee diiyaabiloosiin kan ari'an dhukkubsatan kan isaan baasan. Dubroon Maariyaam isaan kanaa ol miti. Kanaaf dubroon kana raawwattee raajii akkasii raawwattee gaafa jedhamu isa dhugaadha. Nu ijoollee ishee kan taane har'as kadhannaa isheetti kan amannu maqaa isheetiin kanneen walitti qabamnu nu hin dinquu jechuudha. Nu hin dinqu dubroon gooftaa keenya baatteetti haadha Waaqayyoo kan jedhamte ishee qofaadha. Amantii isheedha kan na dinqunaan. Kiristaanni baay'ee kanuma hin dinqamna. Amantii ishee baay'ee nama dinqisiisa. Waaqayyoon gooftaa harkatti baattee guyyaa tokko shakkiin tokko waaqummaa isaatti ishee keessa kan hin bulin kun akkam nama dinqisiisa. Malee raajiimmaa baay'ooliin qulqulloonni abboonni keenya kennaa tokko kan qabanidha kan kana raawwatan. Dubroon garuu kennaadhaan kan guuttedha. Kennaan uumamaaf kennaa hundumaa isa jira, ishee bira jira. Walumaa galatti garuu maal jechuufidha? Waa'ee ajaa'iba dubroo kiristaanota nuun dinqisiisu. Dhaggeeffannee maqaa isheedhaan eebbifamuudhaaf, raajii kana dhaggeeffannee eebba argachuudhaafidha malee dubroon kan raawwatte kan jedhu baay'ee nama dinqisiisennaa miti kan dhaggeeffannu jechuudha. Dubroon har'as ni raawwatti, gara fuulduraattis ni raawwatti. Kanammoo kan beeku nama dhufee amanee dhaggeeffatee beekudha. Kana alatti immoo baay'ooliin osuma namaniyyuu haadha keenya dubrooraatu maqaa ishee waamuudhaan isa dhugaadha. Haadha gara laafetti maqaa ilma kootti namanne kan hin jenne jechuudha. Baay'ooliin bakka adda addaa taa'uudhaan maqaa isheedhaan dhimmimaan dhangalaasee ta'uu danda'a. Akkasumatti maqaa ishee waamuudhaan kanneen dhiphina mee keessaatti kanneen ba'an har'as taanaan waa'ee dubroodhaaf ragaa guddaa kennaa jiru. Kanaaf dubroon kan raawwachuun ishee nu hin dhibu. Haa ta'u garuu waa'ee kitaaba kanaadhaaf boqonnaa 8ffaa irratti deebinee kitaabicha keessatti kanneen barreeffama isaa akka fedhaa fayyaa Waaqayyoo yoo ta'e umurii isaa yoo nuuf laate kan itti deebinu ta'a jechuudha. Kitaabni itti aanu 5ffaatti kan ilaallu kitaabilee Abbaa Giyoorgisii isa gaasichaati. Abbootii kaasaa jirru kana ni arganna gara fuulduraatti. Abbaa Hiriyaaqoos, Abbaa Efreem kanneen jenne Abbaa Qulqullicha Giyoorgisii, Qulqulluu Yaareed abbootii waa'ee dubroodhaaf galateeffatan boqonnaa 7ffaadhaan itti deebina. Qulqulluun Giyoorgis abbaa biyya keenyaadha. Eebbisaa nurra haa bulu. Bara 1357 jechuudha. Dhaloota gooftaa keenyaatiin booda biyyuma keenya godina Walloo naannoo Booranaa jedhamtutti kan dhalatanidha. Seenaansaa gara fuulduraatti itti deebina. Gara kitaabolee isaatti immoo deebinu. Abbaan Giyoorgis kitaabolee 40 ol akka isaan barreessan isaaniif dubbatama. Kitaabolee kana keessaa immoo jaalala addaa deessi Waaqayyoo haadha keenyaadhaaf kan qaban turani. Jaalala addaa jechuudha. Kitaabolee baay'ee irratti dubroo yeroo isaan galateeffatan ni arganna. Guyyaa irraa kan beennu keessumattuu መጽሐፈ ሰዓታት kan jedhu መጽሐፈ ሰዓታት ዘመዓልት ወዘለሊት kitaaba sa'aatii kan guyyaadhaaf halkanii kan jedhu galatoo kanaan dubroo dabalatee gooftaa keenya Sillaasee akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii haala adda ta'een barreessanii zeemaadhaan guyyaadhaan argannu eebbisaanii nurraa bulu. Abbaa Giyoorgisiin kan geessifamedha. Waa'ee dubroo argaanoon kitaaba argaanoon waa'ee dubroo qofaa miti. Waa'ee Sillaasee waa'ee gooftaa keenya tawaahidoo foon uffachuusaa namas waaqes ta'uusaa booda immoo haadha keenya dubroo Maariyaamiin haala addaadhaan yeroo itti galateeffatu ni arganna. Qulqullichi Giyoorgis Zagaasicha yaa dubroo wantoota sadii baay'een dinqisiifadha. Waaqni ilmaa gadameessa keessa bulee durbummaa kee osoo hin jijjiirin si keessaa ba'uusaa
akkasumas boolla osoo hin baniin awwaala keessaa ka'uusaa. Kan sadaffaa immoo balbala cufamee osoo hin baniin seenuusaa. Kanneen kan hundumaa keessaa balbala cufamee hin baniin seenuusaa baay'ee nan dinqisiisu. Maaliif kana kanneen raawwataman kan akka qulqulloota duukaa bu'oota gooftaa keenyaadhaaf kun raawwatameera. Balballi osoo hin banamiin halkan maneedhaatti hidhamanii osoo jiranii ba'aniiru. Boolla keessaa ka'uunis nan dinqisiisu baay'ee. Maaliif kana kan raawwate duranii jira waan ta'eedhaaf bara ni yaadattu. Yerootti Daani'el biyya Baabiloon boolla leencaa keessatti hidhamee jirutti Imbaaqoom qulqulluun Mikaa'elii fide rifeensa qabuun jechuudha. Boolli osoo hin banamiin boolla keessa seenee nyaata qulqulluu kanaaf kennee ba'eera. Isaan kun ni jiru. Kan kee garuu baay'ee na dinqisiisa. Gadameessa kee keessa bulee durbummaa kee osoo hin jijjiirin durbummaadhaan Waaqayyo hundeesse. Kana yoom eenyurraa hin arganne kitaaba kamirrattu hin arganne. Kun yeroo hundumaa na dinqisiisaa jiraata jechuudhaan dubbatu. Argaanoon kanuma beektanidha yaa'u kadhannaadhas waan ta'eef baay'eetti waa'ee dubroodhaaf kitaaba barreeffamedha. Weedduu galataa Inziraa Sibaat jechuudhaan waa'ee haadha keenyaa sirriitti galateeffataniiru. Hiwwata Maariyaam jireenya dubroo kan jedhu kitaaba ni qabu. Kun akka fakkeenyaatti kanneen taa'ina. Abbaan Giyoorgis inni gaasicha dubroo mul'achuudhaan isa wajjiraan kan dubbattu eebbaa guddaa kan qabu kitaabilee haala kanaatiin abbaa geessisedha. Eebbisaan duraa bulu. Kitaaboleen biroonis ni jiru waa'ee haadha keenyaadhaaf isaan kana qofa miti jechuu miti. Gaggabaabsineedha kan ilaallee jenneerra. Warreen biroos ni jiru Golgootaa Waxabajjii seenaa Golgootaa kan jennu qulqulluu Yohaannis kan barreeffame. Yohaannis Fiqura Egzii jaalallee gooftaa keenyaa kan ta'e isaan kan barreeffame. Bahaa Ifaa Aanqasa Biraan kan jennu qulqulluu Yaarediin kan barreeffame. Maahileeta Tsiggee Dubroo Maariyaam gammoojjii Gibxitti kan isheen taasiste kaasuudhaan galatoo dubroodhaaf kan barreessan Abbaa Tsiggee Dingil kanaan kan barreeffame jechuudha. Mul'ata dubroo kitaabni kun sijaa qulqulluu Yohaannisiin kan barreeffame. Gabaabinaan haala kanaatiin kaa'uu dandeenya. Kitaaboleen baay'een waa'ee haadha keenyaadhaaf barreeffamaniiru. Jechoonni baay'een waa'ee isheedhaaf dubbatamaniiru. Faaruuwwan baay'een, qineewwan baay'een maqaa dubroodhaan ni jiru. Isaan kun hundumtuu guyyaarraa mana kiristaanaa keenya keessatti ni argamu jechuudha. Gooftaa keenya dubroo irraa adda baasnee agarree waan hin beeknes arras manni kiristaanaa keenya gooftaa keenya qabattee kan jirtu wajjira haadha isaa dubroo wajjiraanidha. Galatoon ishee kabajni ishee yeroo hundumaa mana kiristaanaa keenya irraatu adda hin ba'u jechuudha. Adda hin ba'u boqonnaa kanaan ilaalaa kan ture walumaa galatti waa'ee galatoon dubroodha. Kabaja isheedha. Dubroon jalqabumarraa kaasne akkuma ilaalle qulqulluun Gabri'eel ergamoota bakka bu'uudhaan haala kanaatiin ergaa himuudhaaf dhufe kan inni ishee galateeffatee boodas qulqulleettittiin Elsaabees haala kanaadhaan galateeffattee isheenis maal jette guyyaa har'aa dursanis immoo abboonni keenya warreen kakuu haaraa galatoon isaan waa'ee ishee maqaa isheedhaaf dhangalaasaa turan. Har'as manni kiristaanaa keenya kitaabilee kana barreessuudhaan ijoolleen ishee hundumtuu kan isaan taasisaa jiran. Gara fuuldaattis immoo amma dhufaatii lammaffaa gooftaa keenyaatti manni kiristaanaa keenyaa galatoon isheenii dubroodhaaf dhiyeessaa jiraattu dubroon dursitee waan tagarteedhaaf maal jette kunoo har'aa jalqabee dhaloonni hundumtuu qulqulleetti eebbifamtuu naan jedhu jechuudhaan kana dubbatteetti sirri mala dursitee agarteetti kanarraa kana jechuudha. Gara fuuldaatti manni kiristaanaa keenya raawwachaa jiraatti. Manni kiristaanaa keenya immoo galatoowwan durboo haala kanaatiin dhiyeessiti. Maqaa isheedhaan kanneen barachaa ture sana hundumaa raawwachuudhaan kitaabolee waa'ee isheedhaaf barreessuudhaan kaa'uudhaan yeroo hundumaa jaalala dubroonu keessatti uumuudhaan manni kiristaanaa haala kanaatiin nu barsiisti jechuudha. Mana kiristaanaa kana kan nuuf kenne Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Boqonnaa shanaffaa waa'ee kabaja galataa ulfina haadha keenya dubroo Maariyaam haala kanaatiin gabaabsinee xumurreerra. Waaqayyoof galannaa ta'u kutaa taanurraa immoo boqonnaa jahaffaa eegallaa akka fedhaa fi eeyyaa Waaqayyotti araarsummaadhaaf waadaa haadha keenya dubroo Maariyaam boqonnaa kanaan kan ilaalluudha kan ta'u.
har'aaf asumarratti nu haa ga'u abbaa sagarichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi jaalalli kadhannaan haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam hunduma keenya wajjiraan haa ta'u. Kutaattaanuu hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.